raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiilooheerzii 15,410 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu guyyaarraa qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra isin biraan gahuun kan isin faana turmoo an iftuu galataati. Aanaa Cawwaaqaatti qaamoleen nageenyaa mootummaa lubbuu namoota 5 olii galaafatan. Gochaa sukkanneessaa humnoota Amaaraan uummata Oromoo lixa Oromiyaa irratti raawwatame barattoonni magaalaa Walisoo hiriira bahuun balaaleffatan kanneenii fi kanneen biroos bal'inaan isin biraan gahaa amma xumuraatti nooliin tura. Godina Bunnoo Baddallee Aanaa Cawwaaqaatti qaamoleen nageenyaa mootummaa maqaa sobaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhutti maxxansuun lubbuu namoota 5 olii galaafachuun ibsame. Maddi keenya bakka si raadiyoonii Dirree Shaggariif odeessa qoodan akka jedhanitti daa'imman 2 dabalatee qonnaan bultoota 5 waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jechuun ragaa qabatamaa tokko malee guyyoota 2 dura qaamolee nageenyaa mootummaan rashanamuu himanii jiru. Qonnaan bultoonni kunneen namoota siyaasaa miti kan jedhan maddi keenya namoota jiruu fi jireenya isaanii gaggeeffachuu malee dhimma siyaasaa kam keessaayyuu qooda hin qabne seelota 5 jechuun bakka tokkotti rasaasaan rashanan jedhan. Gochaa kana keessaa caasaaleen mootummaa aanichaa qooda kan jedhan maddi keenya odeeffannoo dogoggoraa fi jibba dhuunfaatiin seelii 5 jedhanii ukkaamsuun yeroo muraasa erga tursiisanii booda rashanuu himan. Caasaalee mootummaa keessaa namoonni kunneen akka ajjeefamaniif walta'insaan murtii kan dabarse bulchaa aanaa Cawwaaqaa obbo Suufiyaan Abdul Hamid dabalatee hoogganaa waajjira paartii bilxiginnaa aanichaa obbo Eeliyaas Abdurramaan, hoogganaa biiroo nageenyaa aanichaa obbo Nugusee Indaalkaachoo fi milishaa Diinaa Ibroo jedhamaniin ta'uu maddi keenya ibsanii jiru. Kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti sabboontoota ilmaan Oromoo keessumaa qeerroo fi qarree bifuma kanaan rashanaa turan kan jedhan namni kun uummanni keenya diina daangaa ce'ee dhufee fi namoota Oromummaa himachaa Oromoo waliin shariikummaa mallatteessaniin ajjeefamaa jiraachuun hedduu akka isaan gaddisiisee dubbatu. Itti fufanis rakkoon yeroo ammaa uummata Oromoo mudate yeroo kamuu caalaa hamaa ta'uu fi yoo hatattamaan hin furamne guutummaatti Oromoo gabrummaa hammaataaf saaxiluu akka danda'u himan. Dhumarrattis uummanni Oromoo gurmuu isaa jabeeffachuu qofaan balaa isarratti aggaamame kana qolachuu akka danda'u kan eeran namni kun abbaatu of mara jedhe bofti jechuun Oromoon mala akka barbaaddatuuf mammaaksaan dhaaman. Wabii Waaqotu gabaase. Aanaa Gindabaratitti dubartiin dhala godhatanii torban 2tti mana hidhaatti darbataman ji'oota 6 daa'ima isaanii waliin mana hidhaatti dararamaa jiraachuun dhagahame. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Gindabarat magaalaa Kaachis keessatti dubartiin dhala godhatan tokko dahanii torbee 2tti qaamolee mootummaa bilxiginnaatiin hidhamuudhaan ji'oota 6 taraniif daa'ima isaanii waliin mana hidhaatti dararaa hamaa hadheeffachaa jiraachuun dhagahame. Aanaa Gindabaratitti jiraattuu magaalaa Kaachis kan ta'an aaddee Mimmii Muluu dhala godhatanii torbee 2tti eega hidhamanii boodas ji'oota 6 darban kanaaf waajjira poolisii magaalaa Kaachis keessatti hidhamanii jiraachuu isaaniitiin daa'imni isaanii kunuunsa daa'ima tokkoof maluu fi nyaata madaalamaa dhabuun rakkoo hamaa keessatti akka argaman barruun Dr. Milkeessaa Miidhagaa fuula miidiyaa isaanii irratti guyyaa kaleessaa maxxansan ifoomseera. Sirni bilxiginnaa ilmaan namaa kamiifuu kabaja hin qabne waggoota 4 darban kanaaf ilmaan Oromoo hidhuu maddiitti ajjeesee bineensa nyaachisaa, dubartii ulfaa ajjeesaa akkasumas ajjeesee mana keessatti gubaa ilmaan Oromoo qalee mukatti fannisuun ittiin sirbaa turuunsaa ifaa fi ifatti mul'achaa kan ture yoo ta'u aaddee Mimmis deessee torbee 2tti osoo kunuunsi gaariin isaaniif malu sababa
ajandaa siyaasaatiif jecha mana hidhaatti darbachuun dararuu irratti akka argamtu gabaafame. Aadde Miimii Mulaatuu dahanii torbee lamatti mana hidhaatti eega darbatamanii booda ji'oota 6 darbaniif tumsa sagalee dhabuun daa'ima isaanii waliin mana hidhaatti dararamaa turuu kan eeru barreeffamni Dr. Milkeessaa qaama sagalee ta'uuf dhabanii rakkoo hammaataa keessatti kufuu isaaniitiin qaamoleen quuqama uummata qabaniif lammiiwwan Oromoo bakka jiranii sagalee akka ta'aniif dhaamaniiru. Magaalaa Kaachis keessatti ji'oota muraasa dura humnoonni mootummaa Bilxiginnaa barsiistuu ulfa ji'a 7 garaa qabanii fi abbaa warraa isaanii hojii barsiisummaa irratti bobba'an waliin bakka tokkotti walirratti rasaasaan fixuun ijoollee isaanii 2 maatii malee hambisuunis kan yaadatamudha. Gurmeechaa Gammachuutu qindeesse. Ajjecha sukkanneessaa hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa daangaa Oromiyaa ce'anii uummata Oromoo irratti raawwatan bu'uura godhachuun hiriira mormii fi balaaleffannaa barattoota dhaabbilee olaanootiin eegalee torban tokkoof itti fufee kan jiru yoo ta'u barattoonni walisootti argamanis hiriira mormii ba'uu isaanii ibsame. Maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar godina Kibba Lixa Shawaa magaalaa Walisoorraa akka himanitti gochaa sukkanneessaa hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa daangaa Oromiyaa seenuun uummata Oromoo irratti raawwataniin kan eekaman barattoonni mana barumsaa sadarkaa 2ffaa magaalaa Walisoo muddee 14 bara 2022 hiriira bahuun sagalee mormii fi balaaleffannaa dhageessisaniiru. Barattoonni kunneen hiriira balaaleffannaa gaggeessan kanaan gochaan duguggaa sanyii mootummaa aangoorra jiruu fi hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu, daangaan Oromiyaa akka kabajamu, qaamolee nageenyaa mootummaas ta'ee gareen hidhattoota shororkeessitoota faannoo manaa fi qabeenya uummataa Oromoo gubanii uummata nagaa buqqisuu akka dhaaban, gareen mootummaa ofiin jedhu yoo dhuguma mootummaa ta'e magaalaa Finfinnee dabalatee jibbinsa Oromoo fi Oromummaa gareen finxaaleeyyii Amaaraa agarsiisaa jiran akka dhaabsisu, mootummaan ilaalcha siyaasaa irratti hundaa'uun hidhaa fi ajjechaa uummata Oromoo irratti raawwatu akka dhaabbatu sagalee mormii dhageessisaa turan gaafachuu maddeen keenya ibsaniiru. Hammeenya ilmaan nafxanyaa uummata Oromoo irratti raawwataa turan kan gurraan dhagaa ture qabatamaan jaarraa 21ffaa keessa irra deebiin nutti agarsiisan kan jedhan maddi keenya barataa fi barsiisaa, qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa, jaarsaa fi jaartii, qeerroo fi qarree osoo hin jedhin uummanni Oromoo hundi gochaa duguggaa sanyii garichi raawwate balaaleffachuu qaba ture jedhan. Kaayyoo fi adeemsi humnoota kunneenii suutaan sadarkaa morma ilmaan Oromoo muranii fannisuurra qaqqabeera kan jedhan maddi kun galmi isaanii Oromoo fi Oromummaa balleessu sun biyya eenyummaa isaanii akka barbaadanitti itti fe'atan uummatachuudha waan ta'eef uummanni Oromoo dammaqee sochii jara kanaatti xumura gochuu akka qabu dhaaman. Wabii Waaqotu gabaase. Odeessa keenya xumuraatiin dhaabbanni imimmaan eegduu uummata Itoophiyaa jedhamu alaabaan Oromiyaa seera biyyattii cabsee da'oo seeraa fi haamlee Finfinnee keessa dhaabbachuus ta'ee faarfatamuu hin qabu jedhe. Dhaabbanni Itoophiyaa Hizb Enbaa Xabbaaqii yookaan dhaabbata imimmaan eegduu uummata Itoophiyaa jedhamu alaabaan naannoo Oromiyaa seera mootummaa biyyattii cabsee uwwisa seeraa yookaan haamlee magaalaa Finfinnee keessa dhaabbatus ta'ee faarfatamuu hin qabu jechuun jibbiinsa Oromoo fi Oromummaaf qabu ifatti labse. Dhaabbatichi ibsa karaa gaazexaa Riippoortarsii fi fuula miidiyaa hawaasummaa isaatiin baaseen alaabaan naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessumaa manneen barnootaa keessa akka dhaabbatu gochuunis barattoonnis faaruu alaabichaa akka faarfatan taasifamuun sirrii akka hin taane eeree adeemsichi seera mootummaa biyyattii kan cabsedha jedheera. Alaabichi alaabaa naannoo Oromiyaa qofa kan ibsu waan ta'eef golgaa seeraa fi haamlee magaalaa Finfinnee keessa dhaabbatus ta'ee dhaabbatee faarfatamuu hin qabu jechuun kaayyoon dhaabbatichaa Oromiyaa fi Oromummaa balleessuu akka ta'e ifatti agarsiiseera. Seera mootummaa biyyattis ta'ee seerri mootummaa naannoo Oromiyaa akka ibsanitti magaalaan Finfinnee magaalaa guddoo mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu ifatti kan eeran yoo ta'ullee gariin finxaaliyyii Amaaraa jibba Oromoo fi Oromummaan dhangi'amee dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa keessa dheeffate magaalaan Finfinnee qaama Oromiyaa akka hin taanetti fakkeessuun Finfinnee fi Oromoo waliif alagoomsuun shiroota bara abboota isaanii hojjetamaa turan itti fufsiisuuf wuxxifachaa jiraachuutu argama. Gareen finxaaleeyyii Amaaraa kun weerara qindaa'aa karaa daangaa Oromiyaatiin gochaa turan ol guddisuun handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa keessatti wal qindeessuun hojii Oromoo fi Oromiyaa balleessuu hojjechuu erga eegalanii kan bubbulan yoo ta'u keessumaa barsiisota, barattootaa fi hojjettoota
barattoota manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Finfinnee keessa jiranitti fayyadamanii hokkara kaasuun jibbinsa Oromoo fi Oromummaaf qaban mul'isaa akka turan raadiyoonii Dirree Shaggar gabaasaa tureera. Hokkora gariin finxaaleeyyii Amaaraa manneen barnootaa gidduu galeessa godhatanii kaasaniin alaabaan Oromiyaa bakka fannifamee buufame tatarsaafamuu, mukni alaabaan irratti fannifamus caccabu, barattootaa fi barsiisota sabaan Oromoo ta'an irratti reebichi raawwatamuun miidhaan gurguddaa irratti qaqqabu, foddaa dabalatee qabeenyi manneen barnootaa bakkoota hedduutti caccabu maddeen magaalaa Finfinneerraa himanii jiru. Kun kanaan osoo jiru dhaabbanni imimmaan eegduu uummata Itoophiyaa jedhamu kan eenyummaa saba tokko qofa gidduu galeessa godhatee maqaa uummata Itoophiyaatiin ijaarame kun hokkora sababa kanaan ka'eef itti gaafatamummaa kan fudhatu qaama hokkora kana keessatti qooda fudhate osoo hin taane bulchiinsa magaalaa Finfinneeti jechuun ifatti loogummaa isaa akka mirkaneesse maddeen raadiyoonii Dirree Shaggariif yaada qoodan dubbataniiru jechuun kan gabaase Wabii Waaqooti. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa horaa bulaa deebanaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.